waan amma waliin jenne kana hundi keenya hojiirraa oolchinu galatooma fuula ifaadhaan wal nu argisiisu. Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamtoota maatii chaanal Gadaa HD taatan guyyaa har'aa oduu gammachiisaa gama artistootaatiin dhaga'amtee isin biraan gahuuf deebi'ee dhufeetiin jira. Ammallee odeeffannoo gammachiisaa gara artisti Galaanaa Gaaromsaa fi artisti Keekiyyaa Badhaadhaa yoo ta'u odeeffannoo gammachiisaan kunis akkuma beekamutti Galaanaan Gaaromsaa fuula feesbuuka isaa irratti 700 ol kan qabu sadarkaa artistoota Oromooti sadarkaa jalqabaa irratti kan argamudha. Akkasuma artistiin Keekiyyaa Badhaadhaa walleewwan isaa jajjaboo irratti ol baasuutiin hordoftoota yookiin dinqisiifattoota baay'ee argachuun kan jalqabatee jira. Akkanumaan wal qabatee odeeffannoo gammachiisoo ta'an kan isiniif qoodu ni ta'a. Warreen chaanala keenyaaf haaraa taatan Gadaa HD subscribe like share gochuun nu waliin turaa dhaamsa koo hanga kan kabajaati. Akkasuma ammallee viidiyoo kana like share gochuu yaada keessan koomentii irratti naaf qoodaa isiniin jedha. Haga xumura qophii kootti turtii keessan na faana tura. Odeeffannoon jalqaba isiniif qoodu dhimma artistii Keekiyyaa Badhaadhaa walleewwan isaa adda addaa gallakkisuutiin daawwattoota miliyoona horatee jira. Gidduu kana odeeffannoo dhagahamaa jiruutu jira. Artistii Keekiyyaan hordoftoota 100,000 ol darbuudhaan kan ka'e hordoftoota baay'ee argate. Kana irratti dhaabbanni YouTube badhaasa ajaa'ibaa kan yuutuuberoota biratti baay'ee barbaadamaa ta'e tokko laatee jiraaf. Hordoftoota 100,000 waan darbitee waraqaa dookumentii fi awwaardii kana siif laanne jechuun badhaasa kana dhaabbanni YouTubaa kanneef. Erga odeeffannoo kana keessa seennee yeroo ilaallu viidiyoo muraasa upload gochuun hordoftoota baay'ee horate sadarkaa guddaa kana irra ga'e. Gama biraatiin artistii Keekiyyaa Badhaadhaa hiriyoota jajjaboo jaalatamoo fi beekamoo kan akka Galaanaa Gaaromsaa waliin ta'uun dhimma uummata isaanii irratti waliin baay'ee quuqamaa fi rakkachaa kan jiranidha. Haaluma kanaan chaanala haaraa mataa isaa banachuun badhaasa guddaa sadarkaa qabu kan argate. Artistii Keekiyyaa Badhaadhaa ergaa guddaa waa irraa baratan dabarsee jira. Ergaan inni dabarsee gara viidiyootii waan jiruuf ergaa isaa kana akka itti aanutti isiniif qindeessa. YouTube chaanala isaa subscribe like share godhuudhaan description isa jala isiniif kaaya viidiyoon kunooti. Waan qabu waliin qabaaf waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eegina hin cabu. Barra. Egaa ashamaa nuuf galchaa jechaa hamma irraatitti fuula keessan dura dhabamu koo yookiin immoo fagaachuu kootiif waan jiru walumaan beekna waan ta'eef nuuf galchaa isiniin jechaa amma immoo yuutuubii haaraa fi hojiilee haaraa kana booda dhufan irratti argattan yuutuubii haaraa isinii qabadheen dhufaa yuutuubii kana fuula feesbuukii kiyyaa peejii kiyyaatii fi karaalee hiriyoota kiyyaatiin isin qunnamanii achirratti like share subscribe gochuudhaan hojiilee kana booda Keekiyyaa Badhaadhaa dalagu hundumaayyuu akka achirratti argattan waadan isin seenaa saniif immoo arra boru iftaan kan hin jenne waan dhufu hunda kan achirratti waliin ilaallu ta'a jechuudhaas waan amma waliin jenne kana hundi keenya hojiirraa oolchinu galatooma fuula ifaadhaan wal nu argisiisu. Akkasuma odeeffannoon biraa artistii Galaanaa Gaaromsaa oduu gammachuu tokko nu dhufee jira. Oduun gammachuu kun nuus ta'e uummata Oromoo akka gammachuu abdiin qaba. Artistii Galaanaa Gaaromsaa TikTok haaraa waan banee jiru garas deemtanii follow akka gootan obsaaf kabajaan isin gaafadha. TikTok isaa kana description jala kaayee waan jiruuf deemtanii follow akka gootan isiniif dhaama. Inni biraa odeeffannoon jiru yeroo dhiyootti viidiyoo qabatee isiniif dhufu wallee haaraa gara fuulduraatti qabatee akka isiniif dhufu beeksiseeti jira. Wallee inni qabatee dhufu maal akka jedhu viidiyoo kana keessatti walumaan ilaalla. Egaa wallisaan Galaanaa Gaaromsaa walluu haaraan na eegaa jechaati jira. Akkasuma ammallee haadha warraa isaa waliin viidiyoo shubbisaa tokko TikTok irra gadhiisee waan jiruuf garas deemaa follow godha. Hanga xumuraatti na faana tura. Haasawa isaa viidiyoo TikTok irratti gadhiisee waan jiruuf jira asumaan isiniif qooda. Gamanumaa warreen chaanala kanaaf haaraa taatan maatii keenya ta'uun Gadaa HD subscribe godhuun nu hordofa. Haga xumura qophii hoottiin waliin turaa viidiyoon kunooti. Jinta injedeni baddaattiin si baase kaahee sholee dammolee lafaan adeemtuu jedheni mataattan si baadhe kaahee. Jinaa baatu yoon hinchiisee sholee dammolee si faalaatu waaqno jiig. Harka fuunee nooru kun wallisaa Galaanaa Gaaromsaati. Toorri kunis toora TikTok kiyya isa haaraati. Ammaan booda karaa kanaa wal argachuu dandeenya karaa TikTokittinis yeroo dhiyootitti waan haaraa isinii qabadhee dhufaan jira. TikTokii kanaanis walaa hordofnuu galatoomaa jiraadha.
Gammoojjiin ta'iin jedheeni baddaattiin si baase kaahee shoolee dammoolee lafaan adeemtuu jedheeni mataattan si baadhe kaahee. Jina batu yoon hinchise shoolee dammoolee si faalaatu waanno jig. Harka fuune nooru kun wallisaa Galaanaa Gaaromsaati. Toorri kunis toora TikTokii kiyya isa haaraati. Ammaan booda karaa kanaa wal argachuu dandeenya karaa TikTokiitiinis yeroo dhiyootitti waan haaraa isinii qabadhee dhufaan jira. TikTokii kanaanis walaa hordofnuu galatooma. Haga xumura qophii kootiin waliin turuu keessanii baay'ee kabajaa guddaa na biraa qabdu. Viidiyoo kana irratti yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Haga xumuratti waliin turuu keessanii baay'ee ulfaadha. Haga qophii biroo walitti deebinu lafa nagaa naaf oolaa isiniin jedha. Asuma warreen chaanaala koo haaraa taatan sabskaabii godhuun hordofaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tola laayik sheer taasisaa nagaatti naaf tura. Haga walitti deebinu.